harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromooti. Oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoos kan isin biraan ga'u Murataa Obsaati. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya xumura sagantaa keenyatti bilisootii fi sabiskiraayib gochuun nu hordofuu hin dagatinaa. Jabaadha Oromoo itti fufaa qabsoo dhiboodha. Reefi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalee isaa goleelee Oromiyaa adda addaa keessatti fudhateen humnoota diinaa hedduu daareessuu beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa godina Baha Wallaggaa Onalee kan Dullachaa keessatti tarkaanfii fudhateen weerartuu PP adabee jiraachuu ifoomsee jira. Reefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa godina Wallagga Bahaa keessa socho'u Onalee kan Dullachaa magaalaa Baandiraa keessatti tarkaanfii sa'aatii 10 akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaa humna yartuu diinaa irratti fudhatee weerartuu PP hedduu daareessuun magaalicha keessaa buqqaasuun meeshaalee garaagaraa waraana diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jiraachuu ifoomsee jira. Haaluma wal fakkaatuun jajjabeen diinaaf yaaddoo humni furgaatuun urjii lolaa leenconni lixa biiftuu waboon zoonii lixaa torbee kana tarkaanfii ilaalee isaa harcaatota sirna naftanyaa irratti fudhateen gurraan dhala 21/2022 ona Gobboosayyoo keessatti hedduu ajjeesuun gariis madeessuun baramee jira. Godinuma kana ona Bunaayyoo Molluu magaalaa guutee keessatti gurraan dhala 22/2022 abdiin saba Oromoo waboon tarkaanfii akkaan jajjabduu waraana weerartuu PP irratti fudhateen 21 ajjeesee 15 madeessuun magaalattii keessa gara baadiyyaa ona Bunaayyoo Mulluutti ka hin bobbaane tolchee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa karaa guddicha lixa Oromiyaa lixa Wallagga Jimmaaf Iluu Abbaa Boorgeessuu irrattis lola jabaa geggeessan sochii waraana PP daangeessuu akka jiru ajajaan waboo godinichaa beeksisee jira. Reefi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalee isaa waraana weerartuu PP irratti zooniilee waraanaa cufa keessatti fudhachuun jabeessee itti fufuun zoonii Bahaa keessatti tarkaanfii torbaanota kana fudhateen eegdota sirna PP 61 ajjeesuun 62 madeessuun injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuu ifoomsee jira. Gurraan dhala 23/2022 haala kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii Bahaa godina lixa Harargee ona Odaa Bultuum iddoo Baalchii jedhamu tarkaanfii ilaalee isaa loltoota sirna PP irratti fudhateen 30 ajjeesuun 21 madoon adabee jiraachuus ifoomsee jira. Gama meeshaatiin kilaash akaamii 10 hidhannoo guutuu waliin meeshaalee garaagaraa booji'uun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuus ifoomsee jira. Itti fufuun gurraan dhala 14/2022 godina lixa Harargee ona Odaa Bultuum midda gurree jedhamutti 10 ajjeesuun 15 madeessee jiraachuus ifoomsee jira. Haaluma kanaan gurraan dhala 17/2022 godina Bahaa Harargee ona Gola Odaa iddoo gaara Gaafaa jedhamutti humna yartuu diinaa irraa 9 ajjeesuun 11 madoon adabee jiraachuus waboon ifoomsee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa Malkaa Balloo iddoo Fincoo jedhamuun beekamu keessatti humna yartuu diinaa 12 ajjeesuun 15 madeessee jiraachuus waboon ifoomsee jira. Walumaa galatti reef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii Bahaa keessa socho'u lola torbee kana geggeesseen loltoota PP 61 ajjeesee 62 ol madeessuun 124 ji'a taasisee jiraachuu ajajaan waboo zoonii Bahaa ifoomsee jira. Itti fufuun gurraan dhala 23/2022 abdii fi waan ta'een uummata Oromoo waboon zoonii Kibbaa Konyaa Gujii Bahaa keessa socho'u Cibirraan Laga Dambii humna furgaatuun aanaa Sabbaaboor ganda Lukkoo Harqulleessaa iddoo addaa Kaattaa jedhamutti ganama irraa lola marsaa 3 waraana PP irratti geggeesseen loltoota diinaa 14 battalumatti ajjeesuun 12 ol madeessee jiraachuu ifoomsee jira. Itti fufuudhaan Cibirraan Laga Dambii aanuma Sabbaaboor ganda Lukkoo Harqulleessaa iddoo addaa Gajoom jedhamutti lola guddaa guyyaa sa'aatii 9 irraa jalqabee hanga galgala sa'aatii 12tti geggeesseen loltoota PP 15 battalumatti ajjeesee 16 madeessuudhaan gargar facaasee ari'uudhaan magaalaa aanaa Darmeetti galchee jiraachuunis ifoomee jira. Bifuma wal fakkaatuun irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii Kibba Konyaa Gujii Bahaa keessa socho'u Cibirraan Odaa Adoolaa guyyaa 21/2022 aanaa Adoolaa Reeddoo ganda Adaamaa Sooddoo keessatti ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee
zambaabee waraana PP irratti tarkaanfii fudhateen loltoota PP 8 battalumatti ajjeesuun 10 ol madoon adabee jiraachuu ifoomsee jira. Haaluma kanaanis ammas Cibirraan Odaa Adoolaa sa'aatii 2 irraa aanaa Wadaraa ganda Qaana'ee Anaanoo keessatti tarkaanfii fudhateen loltoota PP 10f bulchaa gandaa zambaabee dabalatee battalatti yoo ajjeesu 12 madeessee jiraachuus ifoomsee jira. Gurraandhala 21 bara 2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo Bonzoonii kibba konyaa Gujii lixaa aanaa Duugda Dawwaa ganda Dugoo keessatti konkolaataa humna dabalataa baadhattee gara ganda Dukkesaa magaalaa Gaaleettiitti deemtu irratti hattee hidhuun loltoota diinaa konkolaataa 3 deemtu irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen konkolaataa 2 ooraalii tokkoo fi iffiseerri tokko yoo barbadeessu kan du'aaf madoon irraa hafan bulchiinsa nageenya aanaa Duugda Dawwaa Gooddoo Mokonnon dabalatee namni baay'een miilaan baqatanii gara magaalaa aanicha Fincaawaatti galanii jiraachuunis ifoomee jira. Akka kanaan ajajaan waraana ibsatti itti fufinsaan lola doggoruu eegale osoo gargar hin citin hanga Gaaleettii yoomuu gaggeeffamu magaalaa Gaaleettii gidduutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo eegdota sirna dulloomaa ajajaa dhibbaa dabalatee nama 38 battalatti yoo ajjeesu 36 immoo madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu ifoomsee jira. Walumaa galatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n godina Gujii lixaa keessa socho'u lola guyyaa 2 keessatti weerartuu 122 hojiin ala yoomuu taasisu konkolaataa 2 guutumaa guututti barbadeessuudhaan 3 immoo hojiin ala taasisuun meeshaalee adda addaa booji'uun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu ifoomsee jira. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Bulee Horaa ganda Rooppii Magadaa seenuun tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoof fudhateen hedduu ajjeesuun garii madoon adabee jiraachuu WBO'n zoonichaa ifoomsee jira. Itti fufuudhaan irreef gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii giddugaleessaa tarkaanfii laalessaa humna yartuu diinaa irratti fudhateen hedduu du'aan adabee kaanis madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu WBO'n zoonichaa ifoomsee jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduuf qabannee har'aaf isiniif dhiyaanne asirratti goolabama sagantaalee birootiin amma walitti deebinutti bilisootii fi sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Jabaadha Oromoo itti fufaa qabsoo dhibooda.